كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندو ما أنا بيسي كنا Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessa faarfataa Eliyaas Qiblaati. Waaqayyo gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Arras deebinee dhufnee wal agarreerra sagantaan birmadummaa roobii galgala yeroo hundumaa sa'aatii 3:00 kaasee isiniif darba YouTube channel irratti Eliyaas Qibla official channel kan jedhu irratti isiniif darba tureera. Egaa warri har'aa akka tasaa kanaan dura sagantaa kana hin hordofin turtan har'ammoo akka carraa ta'ee kan sagantaa kana hordofuudhaaf carraa argattan baga nagaan dhuftaniin isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa warri kanaan dura hordofaa turtanis ni beektu sagantaan kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Irratti darba wanti biraa chaanaalii kanarratti wanti darbu hin jiru. Gooftaan guddisee isin eebbisu yaada sinnaa kennaa jirtan, kannaa barreessitan, kannaa bilbiltan hundi keessan sooshaal miidiyaa irraati karaa feesbuukii, karaa tiktookii, asuma yuutuubii kanarrattis koomentii kannaa godhaa jirtan gooftaan guddisee isin eebbisu isiniin jechuun barbaada. Warri maatii kanatti dabalamtan irraa akka tasaa ta'ee gooftaan baga isin gargaare isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Egaa YouTube channelii kana subscribe, comment, share, like akkasiin walii gootan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Barumsa keenya iddooma kanaan dura jalqabne irraa gaa itti fufnaa. Episoodii 23 irra geenye irraa tutturree irra bubbullee irra erga walii wajjiniin barachuu jalqabnee gara fuulduraatti sagantaan kun babal'ataa deema. Hordofaa, share walii godha, comment, subscribe gochuun dagatina. Gooftaan guddisee isin eebbisu. Har'a barumsa keenya tokko jenneetu kan walii wajjin jalqabnu. Kanaan dura baay'inaan seensuma isaadha kan walii wajjin ilaalaa turre. Namoonni baay'een hariifatanii namoota baay'ee ta'uudhaa yoo baatan ariifatanii namoonni tokko tokko maalinni kana malee mata dureen biraa hin jiru kan jedhan jiru. Mata duree kana nuree fuudha kan jalqabu. Ganaa yeroo dheeraa walii wajjin baranna waan ta'eef akkasitti akka hubattan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gaa mata duree keenya akkuma jalqaba duraa irratti jalqabne nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna? Akkamiin beekna jennee hin yaadattu yoo ta'e jalqaba duraatii kaasaatee hordofaa kan warri kanaan duraan hordofiin jirtanii nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna? Bara kana keessa bara ulfaataa ta'eera. Bara namni waa jajjabinaanii Waaqayyo natti dubbate jedhutu Waaqayyo xisximbisin jedhiini bara ulfaataa fi bara addaggoonni lafa kanarra guutan raajonni sobduun, barsiisonni sobdoonni baay'een bara isaaniitti lafa kanarra guutan. Tajaajiltoota kan ofiin jedhan garuu soba. Waaqayyoon tajaajila kan jedhan garuu waa Waaqayyo jedhe kan hin jedhiin. Waa Waaqayyo jedhe hin jedhanii, waa Waaqayyo hin jedhiin immoo jedhu. Warra akkasii waaqa tajaajilutu hin ta'in isaan kun ergamtoota seexanaati. Hojjettoota seexanaati, hojjettoota Waaqayyoo miti. Isaan kana adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Bara kana keessa namoota hedduutu nyaatamaa jira waan ta'eef maqaa Waaqayyootiin gaafa dhufu namni baay'een in sodaata. Waaqayyo tokko jedhe jennaan Waaqayyo sodaa Waaqayyo waan qabuuf namni keenya uumamumaan iyyuu dafeetuu deebii kenna. Godhaa waan jedhamu hin godha dafee. Dura hin dhaabbatu baay'een nama keenyaa kichuudha waan ta'eef isa kana barumsi kun barbaachisummaa isaa ilaalleerra waan baay'ee miidhaa jarri kun warri sobdoonni kun geessisan ilaalleerra. Yeroo dheeraa fudhannee walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna? Amala nama Waaqayyotti dubbate. Namni Waaqayyotti dubbate nama akkamiiti? Namni inni ittiin dubbatiin nama akkamiiti? Isa kana tokko lama jennee yeroo dheeraa ilaallaa isa booddee isin maqaa dha'uu nan barbaachisu. Ela raajii abadu raajii sobduudha raajii abadu raajii dhugaadha isiniin hin jedhu. Maqaa nama tokko hin dha'u. Isinuu adda baafataa deemtu waan ta'eef maaltu na rakkisina? Maafan maqaa namaadha? Isinuu adda baafataa deemtu.
Mallattoon kun nama inni irratti mul'atu nama waaqayyotti dubbate nama akkamii akka inni ta'e walii wajjin ni ilaalla. Gaafa sana isiniyyuu adda baafattanii hin bartu isiniyyuu gaafa sana baraa deemtu waan ta'eef dhimma maqaa namaa dha'uu bira wanti nu geessu tokko iyyuu hin jiru isiniin jechuufan jedhe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagalichumatu qoree billaadha mitiire muree mummuree kaleef ribuu keessa ilaaledha sagaleen waaqayyoo. Sagaleen waaqayyoo kuni kanaan gaafa isin ilaaltan kana keessaa gaafa dhabdan dhimma mataa keessanii yoo sobduuma kana naa hojjettanii duukaa sokkitu. Yoo immoo lakkana waan dhugaan barbaadattanii biraa deebitu. Nama dhugaa ta'e hin hordoftu. Nama dhugaa hin taane immoo biraa deebitu. Isa kana sagalee waaqayyootu lafa nuukaa. Sagalee waaqayyootu lafa nuukaa. Namoonni baay'een jarroo hin baay'atu ofumaa rakkatta malee maal na rakkise naan baay'achuu dhiisanii miileensi maal lafa kanarra hin guutiin baay'atan. Isa natti ittisa miti. Inni guddaan maali? Oolonni yeeyyota kan harkaa akka isaan ba'an gochuudha. Isaan waan isaanii nan galchan baay'atanii xiqqaatanii. Isa kana bara dhumaatti akka isaan ka'an akka isaan baay'atan wangeelli hin dubbata. Isa kana ani hir'isuudhaaf miti. Jarra akka isaan irrataniif miti. Isa duwwaa miti. Jarra akka isaan deebi'an miti. Ani amma jara kanaaf hin haasa'a miti. Warra sobdoota kanaaf hin haasa'a miti. Sababi isaa maaliif? Phexros gaafa barreessu jarri kun karaa balaamirra bu'aniiru. Balaam jechuun waaqayyootu itti dubbatu saba kana nabaariitu itti nadhuu diidee harreedhaan illee itti dubbatame. Nama dide. Nama dide. Raajii didaa. Karaa kanarra bu'aniiru jarri kun qalbiin diddiirratan jarri kun. Isaaniif miti kanan barsiisu. Isaaniif miti kanan ilallabu. Isaaniif miti kanan faarfadhu. Ani oolota utuun beekiin isaaniin ordofan yeeyyotadha jarri kun isaan harkaa baasuudhaafidha malee akkasiin hubattan jaalala gooftaan isin gaafadha. Hin nuffinaa ganaa walii wajjiniin yeroo dheeraa turra waan ta'eef nuffuun isinirra hin jiraatu. Nuffuun isinirra hin jiraatu. Sagalee waaqayyoo hin jibbiina. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Egaa nama waaqayyotti dubbate akkamiin beekna isa jedhu kana walii wajjin ilaalla. Walii wajjin ilaalla. Waaqayyo hin dubbata. Hin dubbata waaqayyo. Waaqayyo durii kaasee hin dubbata. Arras hin dubbata, duris hin dubbata waaqayyo. Dubbataa jira. Hin dubbata waaqayyo. Baroota keessatti hin callisu waaqayyo hin dubbata. Bara inni callisu hin jiraata garuu bara baraan hin callisu waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo dubbachuu isaa akkamiin beekna? Yeroo inni hin dubbanne immoo tokko kaanii dubbataa jira gaafa dhaanne akkamiin beekna? Isa kana adda baafnee beekuutu nurra jiraata. Isa kana adda baafnee beekuutu nurra jiraata. Mee waaqayyoon kadhannee sagantaa keenya irratti fufna. Gooftaa galanni siif haa ta'u yeroo nu laatte kanaaf ulfaadhu maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yaa gooftaa dubbii kee kana warra sagantaa kana hirmaataa jiran haala adda addaa keessa biyya adda addaa ta'anii dubbii kee kana hordofaa kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii, foon isaanii, hafuura isaanii, lubbuu isaanii si'achi dubbadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee kun waa ta'e haa hojjetu. Jireenya namoota sagantaa kana hordofaa jiranii maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Ati nutti dubbadhu jalqabaaf xumura nuuf ta'i. Kanaan kan mormu hafuurri hamaan maqaa Kiristoos Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Ameen. Tole. Itti fufu nagaa. Nama waaqayyotti dubbate akkamiin beekna jennee jalqabnee ragaa kanaan dura Yohaannis Cuuphaa fudhanneetu kan nuuni ilaallu jennee Waaqayyo nama kanatti bara kakuu haaraa keessatti raajii Eliyaasiin hafuura raajii Eliyaasiin hin dhufa kan jedhame nama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee isaa ol kaasee dubbate namni akka isaatii dubartiin deesse namni dubartiin deesse keessatti namni akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin kan inni dhugaa ba'eef nama cimaa raajii cimaadha. Raajiin kun ergamoota isaatiin illee akkas hin jenne gooftaan Yesuus Kiristoos waan isin ajaa'ibu hin jenne hin jajne akkas ajaje. Innaa namichi kun nama cimaadha. Nama kana fudhannee nama sagaleen waaqayyoo gara isaa dhaqe. Nama sagaleen waaqayyoo isatti dubbate. Utuu inni lafa onaarra jiru namatti dubbate waaqayyo. Waan isin dhibu namni kun lafa inni jiraatu lafa onaatii haala mijataa keessa hin jiru nyaata gaarii nama nyaatu miti korophisaa fi
damma moggaa nyaatadha. Sagaleen Waaqayyoo gaafa waa'ee isaa haasa'u nama uffannaa gaarii uffatullee miti, jireenya gaarii nama jiraatu miti, nama lafa onaa keessa jiraatu. Nama lafa onaa jiraatu sadarkaan barumsa isaatii amma kanaati kan jedhamu hin jiru. Waan isin dhibu gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'uuti sagalee isaatti erge Waaqayyo. Sagalee isaatti erge Waaqayyo lafa onaa sana keessatti. Mootonni utuu jiranii, luboonni utuu jiranii, namoonni baratan utuu jiranii, namoonni sadarkaa qaban utuu jiranii, taayitaa guguddaa kan qaban utuu jiranii, isaaniin dhiisee Waaqayyo sagalee isaa nama kanatti erge lafa onaatu hin jiru. Argitanii? Nama kana tajaajilaa kana, raajii kana sagalee Waaqayyootu isa bira ga'eedha dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatu. Nama sagaleen Waaqayyoo bira ga'ee Yohaannis Cuuphaan kun ergasii booddee maaltu ta'e? Namas dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhaqu, nama dubbiin Waaqayyoo namni dubbii Waaqayyoo isa keessa jiru nama akkamiiti? Maaltu ta'a? Sagaleen kun maal godha? Sagaleen Waaqayyoo kun nama bira gaafa dhaqu. Dhuguma Waaqayyo sitti dubbateera. Dhuguma Waaqayyo natti dubbateera. Amma safaratti raajii akkasii maalii jettanii akka jirutti safarri guutuun amma seenaa raajii duwwaa ta'e. Raajii abalabalu. Ndaam keessa baatanii sagantaadhaan iyyuu raanyettu. Sagantaa raajummaa iyyuu keessu. Gaafa bakka sa'aatii akkasiitti sagantaa raajummaa ani beekaan sa'aatiidhaan yeroo raajamu wangeela keenya keessaa hin agarra. Amma dhuguma Waaqayyo isinitti dubbateera. Dhuguma Waaqayyo dubbateera isinitti dubbateera Waaqayyo. Isinitti dubbateera Waaqayyo. Nama kana Waaqayyo itti dubbateera. Yohaannis Cuuphaatti Waaqayyo itti dubbateera. Gaafa itti dubbatu hamalli isaa akkam ture? Maaltu ta'e? Maal godha ture? Maal dubbata ture? Wangeela keenya kana keessatti isin ilaalla. Rakkina hin qabu. Dhimma dhuunfaa wal harkaa hin qabu. Akka sagalee Waaqayyoo kanaatti raajaa hin jirta yoo ta'e, sagalee Waaqayyoo kun wajjin bitaan mirga deemtu yoo ta'e, isinii amma barbaade yoo hordoftoota hedduu horattan, hordoftoota hedduu horachuun keessan nama dhugaa isin hin godhu. Raajii dhugaa isin hin godhu. Raajii dhugaa isin hin godhu. Dhugumaan isin hin jedhu. Raajonni sobdoon hordoftoota baay'ee akka isaan qaban Gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbateera. Hordoftoota baay'ee qabaachuun nama dhugaa nama hin godhu. Namni baay'een isin ajjabee horii baay'ee qabaattanii, addaraasha baay'eetti nama guuttanii, nama hiyyisiisaa waan ooltaniif raajii dhugaadhaa isin hin jechisiisu. Kun abalu raajii dhugaadhaa isin hin jechisiisu. Naamana. Sabi Waaqayyoos naamana. Dubbiin sagalee Waaqayyoo mo'ataadha. Sagaleen Waaqayyoo kun jiraataadha. Sagaleen Waaqayyoo kun bara baraan dhugaadha. Sagalee Waaqayyoo kanatu dhugaadha. Namni abbaan barbaade ergamaan Waaqarraa yuutuu dhufee sagalee Waaqayyoo kun dhugaadha. Kan kanaan mormu kamiyyuu sobduudha. Jireenya isaatiin, tajaajila isaatiin, raajummaa isaatiin, paasterummaa isaatiin, barsiisa isaatiin, faarfannaa isaatiin, wangeela kana ala kan faarfatu, kan lallabu, kan barsiisu, kana ala kan tajaajilu, kana ala kan jiraatu kamiyyuu sobduudha. Sobduudha. Eeyyee sirriidha. Faarfataan sobaan jiru. Lallabaan sobaa jira. Barsiisi sobaa jira. Soba jireenyi isaanii soba kan ta'e jiru. Isa kana keessaa ba'uutu nurra jira. Isa kana keessaa baanee saba keenya gara dhugaarra deemsisuutu nurra jira. Gara dhugaatti deebisuutu nurra jira. Ofii keenyaa deebinee saba kana deebisuutu nurra jira. Gara karaa dhugaatti, gara wangeela kanaatti. Yaa saba barattee san baratiini anaan nan galchuun kun gara wangeela kanaatti saba kana deebisuutu nurra jiraata. Kanaaf Yohaannis Cuuphaa biras dubbiin Waaqayyoo hin ga'e nama kana bira erganni ga'e maaltu ta'e isa jedhu walii wajjin hin ilaalla. Isatti of safarreetu ilaalla. Of ilaalla. Nama Gooftaan afaan isaatiin dhugaa ba'eef kan. Gaafa ilaaltan namni kun nama gowwaa wayii tokko fakkaata. Umurii malee waan du'e fakkaata. Afaan isaa qabatee taa'eeratu ta'eeti gaarii ture.
jedhu namoonni tokko tokko isa caalaa umuriidhaan barumsaan warri isa caalan waan isaan isa tuffatan natti fakkaatu mucaa kichuu kana utuu afaan isaa qabateera ta'ee silaa umurii dheeraa jiraata waan ittiin jedhu isaan hin dubbatan turan cal jedhanii taa'u. Qayyaaffaan fa'aa luboonni barsiisonni seeraa fariisonni yeroo badiin badu yeroo biyyi badu yeroo biyyi cubbuudhaan badu waa tokko isaan ittiin fakkaatu. Isaan maali kan isaan barbaadan gara biraa. Tajaajilli isaanii gara biraadha. Waaqa tajaajilutu hin ta'in gara biraadha tajaajilli isaanii. Inni kun garuu gurbaan kun garuu soma ka'ee waan sirrii hin taaniin sirrii miti waan sirrii ta'een sirriidha jedheetu jalqabe gaafuma qabu. Gaafuma qabu. Isa booddee umrii isaa isa gabaabse waan ta'eef. Akkuma isin har'a warri barumsaanis umuriidhaanis kan umuriidhaanis naa gadi taatan akkuma isin har'a akka na gorsuu wayii tokko barbaadda wayii tokko. Maal ta'a yoo calliste? Maal ta'a yoo afaan kee qabatte? Afaan kee qabadhu. Afaan qabachuudhaaf hin uumamne ani. Buddeen duwwaa biyya lafaa kanarraa nyaadhee darbuudhaaf hin uumamne ani. Kanaaf hin waamamne ani. Kanaaf miti kan ani waamame. Ani Kiristoosiin tajaajiluudhaafan uumame. Kanaafan waamame. Si tajaajiluudhaaf miti afaan yeroo ati waan barbaadde bukeessitu callisuudhaaf miti. Sitti akka ni dubbadhuuf na uume Waaqayyo. Kanaaf na waame Waaqayyo. Ergan tajaajilaa isaa ta'e ani Waaqayyo nan tajaajila malee sati barbaadduun ni tajaajilu. Yohaannis Cuuphaatti kanadha kan itti dhufu. Yohaannis Cuuphaan suma dhufu Waaqa tajaajila ture. Waaqa tajaajila ture. Nama tokko gammachiisuudhaaf yeroo inni dhama'u yeroo inni shururuu namaan jedhu takkaa hin argitan nama kana. Nam kun Waaqa tajaajila. Waaqayyoon tajaajilu. Takkaadhuma utuu inni moototaaf sagadu utuu inni namootaa fi room'awu hin argitan. Cubbamaadhaan. Sa qulqulluudhaan qulqulluudha. Sa dhugaadhaan dhugaadha. Sobaan soba jedha. Isinarra nama akkasiin jaallatu. Soba keessan jabaadhu nama isiniin jedhu jaallatu. Utuu isinattanii jabaadhu bagaatti nama isiniin jedhu jaallattu. Waldaan kiristaanaa afaan ishee qabatteetti sirba. Hattuudhaan hattuu jechuu dadhabdeetti. Sobduudhaan sobduu jechuu dadhabdeetti waldaan kiristaanaa. Afaan ishee qabatteetti. Har'a isinittan himaa. Har'a isinittan himaa. Abbaan barbaade afaan isaa yoo qabate. Kan afaan kun qabate. Kan afaan uumame. Dhugaan isiniin jedha jijjiiramni yoo jiraachuudhaa baate. Inuman dubbaddaa. Sababa isaa maaliif? Museedhaan Waaqayyo gooftaan akka jedhe. Garaan Fariyoon jabaataadha garuu dhattee dubbattaadha. Garaasaa anuma jabeessaa garuu immoo dhattee erga garaa jabeesse Waaqayyo maaliif dhattee dubbadhu? Namni isiniin dhibu. Hizqeeliin maal jedha? Kitaaba baramaa kana ooduu jedhee na nyaachise na nyaadhe isa booddee akkas ta'e akka ta'e isa booddee immoo dhaqiitii jara kanatti ittiin isin dhagaan garuu dhaqeetti mee ergan dhagaan ta'e maaliif itti erga? Utumatiin dhageessu ta'ee jechuudha. Anaan dubbadhu naan jedhee siin immoo si duuchee yoo ta'e maal sii godhaa? Ani dubbachuu hin dhiisu. Ati immoo hadooddeetta ta'uu danda'a. Waaquma si hadooche ta'uu danda'a maalitti hin beekan? Waaquma si duuche ta'uu danda'a. Anaan nan galchu duuduu kee. Anaan nan galchu biyyi karaarraa kaa'atee deebi'uu diduunsa. Anaan dubbachuudha kanarraa eegamu. Sittan dubbadhu. Dhagaatti dubbadhu yoo naan jedhe nan dubbadda. Ani Waaqan tajaajila. Yoo nama Yohaannis Cuuphaa ga'uudhaaf haadheyyuu garuu namicha kana fakkeenya godhadhaan Waaqa tajaajilu waan Waaqayyo barbaadu waan Waaqayyo sirraa barbaadu nama dhugaa sinaa godhu Waaqayyo gooftaan nama dhugaa sinaa godhu ani waan hin jedhu qabu tajaajiltoonni keenya Waaqa tajaajila hinduu na boru waggaa 100 jiru lafa kanarra. Waaqayyo isin hin taazzabii. Dhugaadhaan dhugaadha jedha. Sobaan soba jedha. Bara baraan jiraattu. Dhugaa gugdanii soba duukaa bu'uu dandeessu. Waaqa dhiiftanii nama tajaajiluu dandeessu. Isheen kun waggaa isin lafa kanarra jiraattan yoo guddate 60-70 duwwaadhaaf isin fayyada. Waaqa yoo tajaajiltanii
Waaqa yoo tajaajiltanii lafa kanarratti jibbamantan, Waaqa tajaajiltanii yoo lafa kanarratti hariyatamtan, Waaqa tajaajiltanii lafa kanarratti yoo beeloftan, bara baraan jiraatu. Bara bara. Bara bara. Na gorsuudhaaf hin rakkatin. Gorsi keessan achumatti. Achumatti. Waaqayyoon faradaa, Waaqayyoon faradaa. Waaqayyoon faradaa. Maaltu si rakkisee? Wangeela lallabuu dhiifna ka Waaqayyoon faradaa inni firdiidhumatti biyya lafaa kanatti dhiifne teenya jechuudha. Yoos immoo maal godhunaa tajaajilli. Ani immoo gorsi keessaniin mana dhibaa. Ammati paasteriidhaa gaafa akkanaan jiru. Waaqayyo sitti araaramu. Sinitti araaramu Waaqayyo gooftaa. Isa kana waan hundumaafuu nan dhiisaa. Nama Waaqayyotti dubbate Waaqayyoon tajaajila. Nama Waaqayyo isatti dubbate waan Waaqayyo barbaadu tajaajila. Yoo Waaqayyo taa'ee taa, yoo Waaqayyo ka'ee dhenkaa, yoo inni callise callisa, yoo inni dubbatu dubbatu. Kana inni biraan nama Waaqayyotti dubbate Yesuusiif karaa baasa. Yesuusiif karaa baasa nama Waaqayyotti dubbate. Karaa baasa Yesuusiif karaa baasa. Yohaannis cuuphaanii Luqaas boqonnaa 3 irraa dhattanii yoo ilaaltanii, kunis macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti lakkoofsa 4 irraati, sagalee lafa onaa keessaa iniyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaati haaraa, daandiin irra deemu qajeelchaa jedheetu iyya. Eenyuuf? Yesuusiif iyya. Naan beela yoo iyya miti. Yohaannis cuuphaanii jireenyi isaa jireenya miidhagaa keessa miti kan inni jiraatu. Haala inni keessa jiru haala bareedaa miti. Lafa inni jiraatu teessumni lafa isaati ilmi kan jedhe barahaadha. Yookaan immoo lafa onaati. Nyaata gahaa hin qabu, uffannaa gahaa hin qabu. Iyyaan iniyya Yohaannis. Maal taate Yohaannis gaafa jettanii nan beela yoo miti akka bara kana. Ishaarraa akkoo addaraasha isaanii gaafa dhatte maal taate birrii fidaa ibsa. Maal taate raajaa baluu goottanii konkolaataa naa bitaa itti. Maal taate kunoo kana fidaa kana facaasaa itti. Akka godhaat akkaawuntii kanarra kana galchaa itti kan isheen iyyitu saantimaaf iyyiti isheenirra. Yohaannis cuuphaan maaliif iyya? Maal taate gaafa jedhanii karaa tolchaa. Haalleluuyaa. Karaa tolchaa gooftichaaf karaa tolchaa karaa baasaa akka itti dhufu dhabee. Karaa tolchaa. Maaltu si iyyisiisa? Maaltu si iyyisiisa? Maal taate? Waa'ee koodiisaa maal? Karaa tolchaa. Yesuusa dhufu. Gaafa nama tokko argu Yesuus mana kee dhufu. Karaa baasi jedha Yohaannis cuuphaan. Waldaa tokkotti gaafa feeran Yesuusiif karaa baasi. Baasaa karaa. Maatii nama tokko gaafa dhaqu karaa baasaa Yesuusiif jedha. Inni irraa gaafa dhaqu naatti godhuu karaa baafata ofiisaa inni irraa. Ofiisaa karaa baafata. Kun akkasan ta'ee akkas godaana gargaaraa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati karaa baasuudhaaf uumamte Yesuusiif erga tajaajilaa taate dhugaa raajii sirrii utuu taate ati Yesuusiif karaa baaftaati. Gara mana namaa akka inni dhaqu, nama dhuunfaa bira akka inni dhaqu, Yesuusiif namadha kanatti wal agarsiiftu. Har'a duuriyyee fayyaan safara keessa guutanii, miidiyaarra guutanii halaaku, wadhanii halaaku kan isaan halaakaniif ofii isaaniitiif. Saba kanaafis miti. Saba kanaaf miti hin sobu malee. Waaqayyoofis miti. Hin sobdi, sobduutu guute bara kana keessa. Kanaan adda baafatu. Isaan bira gaafa dhaqxan dhimma keessan dhimma wangeela kanaatu hin ta'in dhimma Kiristoosiin hinaasaan danda'anii afaan isaanii baay'isanii hinaasaan itti fakkeessu malee. Boroo xiqqoo gaafa dura turtan waa fidisiniin jechuu jalqaba. Kana kennisiniin jechuu jalqaba. Horiin hin barbaachisaa hin barbaachisa, saantimni hin barbaachisaa hin barbaachisa, saantimni kan inni na barbaachisu Kiristoosiin akkan ittiin tajaajilu. Isaan kun garuu tajaajiluma kana raajummaa kana kan isaan ittiin fayyadaman horii ittiin argachuudhaaf jedhanii. Jarri kun irraa molokfamuu qaba. Irraa molokfamuu qaba. Yeeyyummaan isaanii bakkeetti bahuutu irra jiraata. Yeeyyiidha jarri kun hin sobu.
akka hoolaatti marratu malee hin sobu. Akka Yohaannis Cuuphaa kana fakkaachuu barbaadoon miti isaan Yohaannis akka Yohaannis Cuuphaa miti. Hafuura sana hin qaban isaan hafuura diiyaabiloositi keessa jiru. Hafuura hattichaa keessa jiru. Hafuura yeeyyii isa nyaatu. Isa nyaachisutu hin ta'in isa nyaatu hafuura akkasiitu keessa jiru. Hafuura hamaa. Hafuura hamaa. Hafuura hamaatu keessa jira. Jaran of eeggadha. Of eeggadha. Kiristoosiif karaa nama baasudha raajinni sirri. Gaafa mana kee dhufu Yesuus Kiristoosiif siin walitti fida. Karaa baasi siin jedha. Karaa baasi Yesuus siif furmaan Yesuus siin jedha. Warri ammaa ana furmaanni siifi siin jedha. Ana yoo na bira dhufte malee hin fayyitu. Yoo anaan yoo argatte malee yoo akka na goote malee yoo harka koo cabbatte malee yoon kana ani sii godhe malee ani yoon kana sii godhe malee siin jedhu warra. Yesuustu sii godhe siin hin jedhan. Nama akkasii lafaa ka'ii baqadhu. Inni raajii isa sirriitu hin ta'in raajii isa sobduudhaan. Tajaajila isa sirrii miti. Waaqayyo nama kanatti hin dubbanne naaman. Hin dubbanne Waaqayyo. Nama Waaqayyotti dubbate Yesuusiif karaa baata. Yesuusii naasaa. Yesuusii wajjin wal si agarsiisa. Warri irraa no furmaanni isaanumadha. Even raajina baluu gaafanni akkas naan jedhee akkas gaafanni naan jedhee akkas gaafanni godhee zayitii isaanii bitadhee ashaboo isaanii bitadhee jennaani akkasittan fayyi yoo ati jechuudha baate Yesuustu na fayyisette naannoo televizyiinii isaatti sin dabarsan hin darbu televizyiinii isaanii irratti hin dabartu. Isaan kun ajandaan isaanii gara biraadha yeeyyoota. Isaan ittiin dubbanne Waaqayyo. Nama Waaqayyotti dubbate akkasumatti Waaqayyo namanni itti dubbate ilma isaa Yesuus Kiristoosiif nama karaa baasudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiif yeroo hundumaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fudhatee nama deemudha. Yesuus Kiristoos furmaata ta'uusaa Yesuus Kiristoos duwwaan addunyaa kana furmaata ta'uusaa nama haasa'u duwwaa. Yesuus Kiristoostu karaadha. Yesuus Kiristoostu dhugaadha. Yesuus Kiristoostu jireenya kanatti kan amanu nama Yesuus Kiristoosiin santarii godhatee Yesuus Kiristoosiin handhuura godhatee Yesuus Kiristoosiin akka Yesuus Kiristoos mul'atu yeroo hundumaa nama kanarratti hojjetu isadha. Namni Waaqayyotti dubbate. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin hunda keenyatti dubbate isa jedhuun irraanfattani. Ibroota boqonnaa 1 hin irraanfattani. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha mayyu. Yesuus Kiristoos jireenya mayyu. Yesuus Kiristoos kan fayyisu. Yesuus Kiristoos kan jiraachisu. Yesuus Kiristoos wanta hunda keenya. Handhuurri hunda keenya. Jireenya namni tokkoo fi akka biyya lafaa kanatti oksijiniin akka inni isa barbaachisu oksijinii malee namni biyya lafaa kana jiraachuu akka hin dandeenye bara baraan namni jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoos yaala bara baraan hin jiraatu. Yesuus Kiristoos jireenya. Bara baraan hin jiraatu. Isinitti meera torbeedhaan namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu. Buddeen nyaattee waggaa 70 duwwaa jiraatta lafa kanarra. Yesuus Kiristoos buddeen jireenyaati. Yesuus Kiristoos jireenya. Yesuus Kiristoosiin qabda taatee jennaan bara baraan jiraata. Infinity. Dhaabbii kan hin qabu. Gaafa kana dhaabbata kan hin jedhamu. Foon kee kanaan duutaa bara baraan jiraata. የዘላለም ሕይወት የሚባለው ይሄ ነው። kana jireenya bara baraa kan nu jedhu. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru. Yesuus Kiristoosin dhiisee ofii isaatiif kan karaa baafatu, ofii isaatiif kan iyyuu, saantimaaf kan iyyuu, bu'aa garagaraatiif kan iyyuu, waan biraatiif kan iyyuu, deemee dhaqee kan ofii isaatiif, waa biraatiif kan karaa baafatu inni sobduudha. Amma barbaade yoo raaje sobduudha. Amma barbaade ibidda waaqarraa yoo buuse sobduudha. Namni Yesuus Kiristoosiif karaa baasu, namni Yesuus Kiristoosiin kabaju, namni Yesuus Kiristoosiin jaallatu, namni Yesuus Kiristoosiin haasa'u, namni Yesuus Kiristoosiin yeroo hundumaa isinitti dubbatu, namni Yesuus Kiristoosiin yeroo hundumaa isinitti lallabu, namni Yesuus Kiristoosiin gaafa teessanii shaayii dhugdanillee waliin teessanii buna gaafa dhugdanillee namni Yesuus Kiristoosiin haasa'u yeroo hundumaa inni gara keenya. Inni gooftaatu itti dubbataa jira. Waaqayyotu itti dubbataa jira. Naama isaa ala warra kaan yeeyyootadha. Baqadhaa. Gooftaan maccaasinaa eebbisu. Sagantaa keenya sattaa nutti deebinee wal agarra. Sattaa nutti karaa baasuu isa jedhu kana maal jechuudha?
Karaa kana akka inni gara keenya hin dhufne kan karaa nutti cufu maali? Isa kana torban dhufu kaafnee ilaaluu jalqaba. Maaltu karaa nutti cufa? Maali kan karaa cufu? Karaan nama baay'eetti cuccufateera. Itti cuccufateera. Yesuus Kiristoos wajjin wal argaa hin jiru baay'een. Maaltu karaa kana cuccufa? Akka Yesuus Kiristoos nu bira hin geenye maaltu godha? Torban itti aanu walii wajjin ilaala. Sagantaa keenya sattaa nutti deebinee wal agarra. Kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa YouTube channel irratti isinii darba. Eeliyaas Gabulaa official channel kan jedhu. Subscribe godhaa, comment godhaa, share walii godhaa, like godhaa. Walii daddabarsaa. Waaqayyo gooftaan guddisiisina eebbisu. Torban itti aanutti deebinee wal agarra. Amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti gooftaan isin wajjin haa ta'u. Ulfaadhaa. Kana limitina fibse, ifatina base.